Itti qopheeffamu yookaan wanti barbaachisu kun maashinii ittiin daakeedha. Kun immoo anamma kan fayyadame avokaadoo lamaa fi olive oilii kun isa kana jechuudha. Olive oilii mankaa lama, coconut oilii isa kana kanan qabachuudha. Isa kanas mankaa lama fayyadame walumaa galatti olive oilii mankaa lama, coconut oilii mankaa lama, avokaadoo lama fayyadame akkaataa kanaatti daakee qopheeffadhee rifeensaaf maaskii yookaan heer maaskii qopheeffadheen jira jechuudha. Ashamaa harka fuunee jira jirtu nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa akkuma jirtanitti isin haa ta'u hordoftoota YouTube chaanaalii keenya nagaa keessanii ana bira hunduu nagaadhaa galata waaqaa ta'u nagaa kootti aansuudhaan egaa warri chaanaalii kana jaallattanii fedha keessan ta'e yommuu taatanii sabskiraayib gochuun maatii keenya taatanii laayikii fi akkasumas immoo yaada qabdan koomentii irratti barreessaa jirtanii galatoomaan isiniin jedha akkasumas egaa sheer gochuun dagatiina. Warri itti fayyadamuudha barbaadan immoo itti fayyadama faayidaa guddaa qaba miidhamtu jedhee hijaadu ani wanti nufi koo fayyadamu malee namni biraan akka miidhamuu hin barbaanneedhaa fi keessattuu mana keessatti kallattii garaagaraan osoo hin miidhamin ofii keessan ofitti amanamummaa keessanii mana keessatti hojjettanii kan fayyadamtanidha. Jecha egaa har'as viidiyoo birootiin deebi'ee dhufeetiin jira. Viidiyoon har'aa immoo heer maaskii yookaan immoo avokaadoo irraa kan hojjetame manuma keessatti jechuudha. Ani amma kanarraatiin hojjedhee yookiin kanan fayyadame avokaadoo lama, olive oilii yookaan zayitii gurraacha weeraa isa jedhan weeraa zayitii isa jedhan jechuudha. Manka lamaa fi kokonaatii manka lama fayyadame kanuma fayyadame jechuudha. Salphaamatti mana keessatti hojjettanii rifeensa keessanii amaloota garaagaraa agarsiisuu fi miidhamee caccabaa buqqa'aa jiru qibaatii fayyadamtan adda baastanii beekuu haga keessanitti isin geessisee fi baay'ee isin fayyada isin gargaara. Iddoo barbaadanii suuqii kamirraallee gatii salphaatiin argachuu dandeessu isa jedhu isiniif dhaaman yeroo baay'ee. Kanaaf egaa maaskiin ani qopheeffadhee kana fakkaata. Amma gurraacha fakkaata jechuudha. Avokaadoo nama avokaadoo namni beekna jira jedhee hijaadu xiqqoo hojjetame yoo ture akka gurraacha ta'aa keessaa garuu magariisuma isaatu jira jechuudha. Kanaaf turtiin keessanii haga xumura viidiyootiin waliin haa ta'u viidiyoo jaallattan laayikii fi sheer gochuu hin dagatiina. Yeroo heer maaskii hojjettanii mana keessatti fayyadamtanii wantoonni heer maaskii keessatti jiranii kanneen akka zayitii kokonat oiliini uffata uffannullee uffata adii yoo tokko yoo ta'e irra yoo ba'e uffata sana nu jalaatii balleessuu yookiin tabalaashessuu waan danda'uudhaaf uffata sana faana waliin deemuu uffattanii uffatuma akkas mana keessatti uffattanii osoo maaskii kana fayyadamtanii baay'ee fayyadamtoota taatu jedheen abdii qabaa. Turtiin keessatti haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin haa ta'u. Kun maaluma kanaatiin deebi'eetiin jira. Viidiyoo darbe irratti maal fayyadamtaa, qibaatii akkamii fayyadamtaa, dudubbachaa hojjedhu walinaan jettan jirtu. Kanaaf har'a dudubbachaa fayyadamuu barbaadeeni. Kun akkuma isiniin jedhe avokaadoon yoo xiqqoo hojjetamee ture hin gurraacha'a. Isiniin jedheera keessa isaa garuu nu akka kanaatti akkuma kanaatti jira jechuudha. Viidiyoon illee qulqullina hin qabu naan jettanii turtanii koomentii irratti jechuudha. Koomentii keessan dubbiseera. Egaa mana rabaa kana keessatti badaa wanti hundumtu iddoo nuyi barbaannetti nuuf hin mijatu iddoo kan isaaniitti malee waan nuuf mijatu nuuf hin kennani. Isaanillee naannoo nan jiru yookaan kilaasii nan keessatti viidiyoo hojjedhu. Paawuriin qabu jechuudha. Kanaaf na of gochaa isiniin jedha. Dogoggora koorra waan argitanirra na sirreessuu keessanitti immoo baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa. Qaqqaaliiwwan koo kun ogamaaf heer maaskii isa jedhanii avokaadoo irraa kan hojjedhe haaluma kanaan isin beekan isin fayyadamtanii jalqabaa haga dhumaatti jechuudha. Akka kanatti fayyadamtu nama rakkisu.
kan isin mijatu yoo ta'e torbee lamatti yeroo tokko isin mijannaan immoo torbeetti yeroo lama yoo fayyadamtan iyyuu miidhaa yookiin rakkoon isin irraan ga'uu hin jiru. Amma haaluma sanaan xumureetiin jirachuudha. Ergan xumuree booda masaajii daqiiqaa 10 yookiin daqiiqaa 5 jedhamu akka keessa seenuuf jechuudha. Dibanni sun akka keessa seenuuf masaajiin barbaachisaadha. Garuu daqiiqaa 15 inni jedhamu dheeraadhaan jedhan akka gooti. Kanaaf daqiiqaa 2 masaajii goonaa jechuudha. Masaajii gaafa gootan immoo qeensaan osoo hin taane kunoo sagan kunoo kanaan jechuudha. Kana akkas malee qeensaa soofnaan folloqsuu danda'a jechuudha. Daqiiqaa 2 masaajii erga goonee booda dibata kamiyyuu yoo fayyadamtan jechuudha. Erga fayyadamtanii booda daqiiqaa 2 masaajii gochuun barbaachisaadha. Maaliif dhiigni bakka bakkaatti akka socho'u baay'ee namatti tola jechuudha. Erga kana goonee xumurree booda anamma maaksii kana yookiin abukaadoo kana dibata kana jechuudha. Daqiiqaa 30 booda nan miidha. Daqiiqaa 30 booda miidhaas ta'e faayidaas ta'e geessisuu danda'a. Sa'aatii 2-3 yoo taa'es rakkoo hin qabu. Miidhaan ni geessisu hin jiru. Garuu namatti hin tolu. Foolii addaallee hin qabu. Keessattuu ijoolleen akkas hojiitti jiru isaan bira jiru. Araboota bira deddeebinee hojjennu namatti hin tolu waan ta'eedhaaf daqiiqaa 30 keessatti fayyadamtanii miicuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon irratti qabadhee dhufe kana fakkaata. Akkasiin jaallattan abdiin qaba. Yoo jaallattan immoo laayik godhaa. Sheer gochuun dagatinaa please viidiyoo laayik godhaa na jajjabeessaa. Akkasumallee ijoollee biroo chaanaalii bananii fayyadamaa jiran hojii hojjechaa jira wal jajjabeessaa. Wal tuffattanii wal biraan darbiinaa. Isiniin jedha. Amma kana daqiiqaa 30 booda shaampoon ta'uu ni jechuudha. Kondiishinarii illee barbaade isinis akkasuma barbaadan kondiishinarii fayyadamuu baattanis rakkoo hin qabu. Miidhaa tokkollee kan inni isinirra geessisu hin jiru jechuudha. Walumaa galatti waan itti isin ofii keessa mana keessan keessatti hojjettanii alaa kan dhufe yoo ta'e suuqa irraa orderii garaagaraa irraa kan bitamu keemikaala garaagaraa keessa jira waan ta'eef nama sodaachisa. Wanti mana keessatti hojjetamu garuu faayidaa malee miidhaa hin qabu. Achii booda wanti isin gootan ani kana fayyadamu yeroo baay'ee kun baay'ee gaariidha. Osoo hin jabeessin jechuudha. Pilaastikii kana fayyadama. Isinis yoo qabaattan kan isinii hojjetu yoo ta'e kana fayyadamuu dandeessu. Yommuu hin jirre immoo feestaaluma qulqulluu ta'e fayyadamtanii daqiiqaa 30 akkana gootanii ukkaamsuu yookiin afsaanuu jedha. Akkasuma gochuudha. Yoo erga dibata kana fayyadamtanii bakkaa bakkatti kan sochootanidha yoo ta'e shaashii fayyadamuu dandeessu. Yommuu yeroo boqonnaa keessanitti kilaasii keessan fa'aa keessa yeroo jirtanidha yoo ta'e immoo rakkoon qabu. Pilaastikii makanaatiin daqiiqaa murtaa'aa sanaaf tursitanii booda bishaan jiddu galeessa bishaan qorraa suuqaas kan hin taane fayyadamtanii miicuutii dandeessu isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhee yeroo dibata rifeensa keessanitti dibdanii uffata adii yookaan immoo tokko irraatii beekamu uffachuu dhiistanii kun akka goofan wanti irraan beekamne jechuudha.
uffatanii wayyaan keessan akkasiin jalaa hin bannee fi fayyadamuutii dandeessu. Haga ammaatti waan hordoftanii fi guddaa galatoomaa. Viidiyoo laayik gochuu hin dagatinaa. Lafa jirtanitti jaalalli tokkummaan hunduma keessaniif haa baay'atu.